hayyuun maraatummaan isii qulqulluudhaan kunoo akkanatti baatee dhufte waan isiin dubbattu waan isiin jettu waan jedhaa jirtu kana. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtuu akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtuu bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtuu waan ani jedhee san kunoo hinaafne haga xumuraan wajji turaa subscribe like godhuu keessan hin dagatinaa. Maal inni kan jedhu iccitii baay'ee isiniif baasee isiniif himee ture waan ani jedhee hunda kunoo hinaafne jechuudha. Maal inni kan jedhu mee awwala video kana laala. Video laala. Haa ta'uti ani amma wanti yaadaa jiru maal da saati kanatti jaarsaaf jaartiin tokko hoo waliin jiraatan erga wal fuudhan erga mana waliin ijaarratan booda waliin jiraachuu qabu jedheen yaada. Akka beektanitti ani amma wanta baay'ee keessa jira jechuun inni achi deemee Sumayyaa barbaacha gara Yaman deemaa yeroo tokko gara Gondar deemaa amma immoo siriitu Sumayyaan Jarman deemuuf ijoollee ishee wajjin ashaaraa kennaa turte. Gana lagana isheen Jarman deemti jedheen utuu gara biyyaa osoo hin deebiin osoo gara kiyyaa osoo hin deebiin gara Jarman deemuuf qophaa'ee jira jechuudha. Baay'ee wanni na ajaa'ibu maal akka ta'e beektu ani ayyuun gowwummaa kiyyatu as nageesse. Dubartiin hoo uumamtu ugaan sininja nama isin jaalattan osoo hin ta'in isin jaalatu isin afidu sinda maaliif seetan amma ani Saidoo jaalachuu kootirraa kan ka'e okaan na biran teenye okaan Sumayyaa biran deemne wanna ani Saidoo argadhe tokko illee afaanuma keenya haasa'aa jirti. Dhageettani waan isin jettu jechuudha. Namni jaartii dhabee ijoollee isaa dhabee jiruu lammaffaa ho'isee jiraachuu hin danda'u. Kijibaa miti kun. Isaaf qarqaarsa tokkollee hin goone waan tokko hin qarqaarre ayyuun jechuudha. Ani ayyuu jibbee miti yookaan immoo ayyuu hin jibbaa jedhee miti. Ayyuun nama akka keenya nama ta'uu isii hin jibbamtu garuu waan isii godhaa jirtu santu jibbaan waan isiin hojjettu hin jibbaa waan sirrii hin taane waan hojjettu ayyuu hin jibbaa. Maaliif jibbite akkamitti jibbite jettanii na gaafachuu hin dandeettan. Maaliif hin jibbaa waan isiin gootu dhugarra waan du'uuf jechuudhaan. Kanaaf waan isiin dubbattu amma Sa'iid isii sooqee wanta barbaadu argachuu yoo fedhiirra deemu jechuudha. Mallaqa kana muruu baasee jaartii lammaffaa godhee ishee wajjin jiraachuu yoo yaadu waan isiin dubbattu immoo dhagaa. Amma sirrii jirti jettan waan isiin dubbattu sirriidha. Waan isiin godhaa jirtu sirrii. Mee maaluma keessa jirtaa? Akkam taate? Maal si qarqaaraa jettee gaafattee dalaydee beeti video hin beetu. Fedhii isii dubbatti malee waan isiin barbaadu dubbatti malee waa'ee Sa'iid keessa jiru takka guyyaa tokko kaastee hin beektu. Dubartootaaf nama isin jaalatu malee ka jaalattan hin fuudhinaa. Akkana jedhu. Jaalalli oliidhaan hin dhufa. Jaalalli guyyaadhaan hin dhufa. Garuu Sa'iid waan inni jiru sanirratti rakkoo guddaa keessa waan jiruuf isa sirreessuuf ol gadi deddeema malee waan biraa yaadee miti. Sa'iid hin qarqaartu. Sumayyaa hin qarqaartu. Amma immoo baatee baaxaa qoyyiidhaan nyaanta baaxaa qoyyii na nyandee Sa'iid hiikillee onaan jette Sumayyaa hiikillee onaan jette waan ati barbaadu sii godhaa jedhee ka dubbate san qabdee osoo Sumayyaan hiiki jettee na hiikuu barbaadda? Edaaf baaxaa qoyyiidhaan baaxaa qoyyii jechuun yoo feetuun argu yoo hin fedhin immoo na jalaa fagaachuu jechuudha. Kanaaf ani baaxaa qoyyiidhaan jettee waan murteessuu barbaadde hin jiraa jechuudha. Murteessuu jettee jechuudha. Ammallee rakkoo guddaa fiduu barbaadde. Isa aarsitee haa maraatuuf akkana jedhaa jirti moo? Maraatee lafarraa gangalatuuf akkana jetti moo? Jimaa qabatee asitti kararraa haa deemu jettee moo? Maal yaaddee? Inni ijoollee isaa Jarmanii deemuuf piroosasii jalqabame kan jedhu dhaga'ee waa'ee isaa immoo laalee amma immoo Gondarii deemee asii deeme Gondarii deemee Harar deemee akkana deemee
amma immoo Jarman hin deema Jarmanirraa isii soquu hinaafu ani haga amma ani Sa'iid sirriitti argeen beeku akkamitti illee ilma isarraa argachuu danda'a jetti. Isiin waan isiin yaaddu gammachuu isii Sa'iid dhufee Sa'iid wajjin gammachuudhaan wajjin jiraachuu yaadu malee waan inni jiru san yaadaan jirtu. Waan inni ta'uu san waan tokko yaadu. Namaan wajji akkanatti wal dhahee wala ajjeesee nama hambaa ajjeesuuf sihiriitti godhuuf jechuudha Sumayyaa irratti dhageettanii laaltanii waan inni jiru san irratti waan tokko osoo hin dubbatin waa'ee jiruu isii amma mallaqni dhaabbate mallaqa inni erguuf waan isin barbaaddu harkarra hin galu. Kanaaf waan isin barbaaddu mul'iste. Akka kiyyatti akkana godhi Sa'iid jedhee hin dubbatu garuu waan isin jettu isin wajji koomentii naa barreessaa. Sirrii haasa'aa jirti moo dogongora irra jirti moo waan isin yaaddu maalinni waan isin dubbattu jechuudha. Wanta dhugaan dubbattu hin sobdi soba qofa. Sa'iid in jaaladha jetti malee mallaqa jaalatti isarraa. Mallaqni sun afnaan kunoo viidiyoo akkana gallakkiste. Sa'iidoo maal yaada? Maal dubbata? Maal jedha? Dubbii isallee hin dhageenye. Isarra wanta baay'ee dhageenye. Inni ofii isaa jiruu isaa sirreessuuf jaartii fi ijoollee ilmoota isaa yaadaan nama boochisaa jira. Yaada keessaa yaada guddarra jira, rakkoo guddarra jira. Osoo kana argitu dubbii kana qabattee dhufuun ishee maal jechuudha? Waan isin yaaddee hin jire jechuudha. Waan isin barbaadde irraa. Waan isin barbaaddu hundaa fudhatte, mana fudhatte, maqaa isiidhaan mana bichisiiste, mallaqa guddaa fudhatte. Wanta isin barbaaddu hundaa fudhatte. Amma kaafe immoo waa'ee hiikaa haasaa jirti. Isa aarsuuf haa inni aarsuuf kunoo viidiyoo kana laala. Isa aarsuuf isa maraachisu akkana godhuun maal jechuudha? Yoo inni as jiraatu nama yoo asii bahu immoo maraattu in maraatti. Amma immoo baatee kunoo akkanatti dubbatti. Mucaan haa maraatu waan ani jedhellee kunoo hin hafne dhufe jechuudha. Viidiyoo kana laala. Sa'iid hin jiru jettee akkana. Waan hin taane jechuudha. Waan hin taane hojjetaa jirti. Waan hin taane haasaa jirti. Maarree Sa'iid akka fedhe osoo haasa'e amma isin hin komattanii. Waan fedhe osoo jedhe osoo waan fedhe murteesse Sa'iid. Osoo waan fedhe murteesse maal jettan isinii? Mee maal jettan isinii? Dubbii kana sirriitti xinxalaati ilaalaa. Subscribe, like godhuu keessan hin dagatinaa. Viidiyoo gallakkiseen beeku badee jira. Namoota YouTube barbaaddan akkamitti akka bananamu, akkamitti sirreessitan, akkamitti gootan, akkam gootan kan jedhu san kan isiniif himuu ta'a. Keessaan na dubbisaa, bilbila isiniif kaa'aa. Keessaan na dubbisaati waan isin barbaaddan oomisii isin seena jechuudha. Wanta barbaaddan hundaa waa'ee YouTube hayyuun maraatummaan isii qulqulluudhaan kunoo akkanatti baatee dhufte waan isin dubbattu, waan isin jettu, waan jedhaa jirtu kana akka dubbii akka laaltan hin barbaada. Deebii akkanaaf kennitan maaltu si galche nan jedhina. Na galcha. Obboleessa kiyya. Amma isin dubartii gaarii osoo taate isinillee obboleettii tiyyaa hin taatee ture. Akkasumayyaa obboleettii tiyyaa taate. Garuu obboleettii godhuuf yookaan immoo ani obboleettii tiyya jedhee akka haasa'uuf isinirraa waan tokko hin argine. Dharaan waan dhufteef jechuudha. Sobaan waan dhufteef. Isarraa waan isin barbaaddu takka takkaan hin beeka. Garuu dubbachuu waan hin barbaanneef. Isintu baasii kun inni callisnaan waan garaa isii keessa jiru baastee akkanatti haasofte. Subscribe godhaa. Nagaa naaf ta'a. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.